kiyyaa jira jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo alaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nuti jira nagaa keenya galanii gooftatti tolu isiniif baga jiraattanii hordoftoota koo biyya keessa biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoo alaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu nagaadha miti torbaan guyyoon akkamiin darbanii kaleessa viidiyoon hojjenne xiqqoo manan turreeyyuu har'a ammoo gaaffii tokko mucayyoon tokko gaaffii na gaafattee jirti viidiyoo siif hojjedhaan jedheen jechuudha isheedhaaf viidiyoo kana isheedhaafis nama biraadhaafis hin fayyada jechuudha kanaafuu laayik sheer godhaati ergaa kana naaf qaqqabsiisaan isiniin jedhaan hordoftoota kiyya innis immoo gaaffichi maalidha seetanii yeroo biyyatti galanii qarshii fuudhanii galuu hin danda'u bilbila meeqa fuudhanii galuu laaptooppii hin danda'amaayyuu moo gatii qaba jettee na gaafattee jirti jechuudha. Qarshii hin sobu amma barbaadde fudhatte galuu dandeessa namni sirraa fudhatu tokko iyyuu hin jiru. Qarshii kee ati boorsaa harka keessanii keessatti qarshii amma barbaaddan doolaaras haa ta'u liiraas haa ta'u birrii immoo kara biraas haa ta'u amma barbaaddan qabattanii galuu dandeessu jechuudha. Uumaa tokko rakkina hin qabu namni immoo birrii sinirraa fudhatus hin jiru galtanii gabaa gurraachatti jijjiirrachuu hin dandeessu jechuudha. Harka irratti xiqqoo ishii qarshiin hin dabala yeroo achi teessanii gabaa gurraachaan ergitanirra yeroo as dhuftanii ofii keessanii deemtanii gabaa gurraachatti jijjiirrattanii baay'ee xiqqoo wanni ta'a jechuudha. Yoo keessuma baay'inaan birrii qabdu ta'e birrii harka irratti baay'inaan qabdu ta'e ammanuma isiniif dabala jechuudha. Yoo amma fakkeenyaaf doolaara 2,000 1,100 waan akkasii qabdu ta'e baalaansiin isaa isiniif dabala jechuudhaan. Kanaafuu isiniin jennaan homaa tokko rakkoo hin qabu warri akkasii waan akkasii na gaafattan bilbila immoo ani amma bilbila fakkeenyaaf bilbila 3 ofii kootiif iyyuu moofaa kan hin harkatti ofii kiyya fayyadamu bilbila 3 fuudhee mucayyoon tokko immoo bilbila 2 natti kennite jechuudha. Aaraasa fuudheetu mangale jechuudha. Homaa tokko dhiibbaa hin qabu bilbila isa aaraa immoo yoo barbaadan boorsaa ayyarii keessa darbuu keessas kaawwachuu hin dandeessu. Yoo immoo harka irrattis bakka qabdu ta'e harka irrattis qabachuu hin dandeessu. Homaa tokko iyyuu dhiibbaa hin qabu. Yeroo iddoo aeropilaanii keessa geessan yaa qabattoo waan akka sibiila akkasii waan akka birrii waan akka warqii namni waan akka kana mormarraa waan akkasiillee nama baasisan garuu waan tokko qabattoo adda addaa caammaan keessa yoo sibiila qabate waan akkasii irratti fittashaan godhu yeroo sana isin gaafatu jechuudha. Yoo bilbilli sun harka keessan irra jiraate kan keetii bilbila amma kanaa miin amma kanaa jedhanii naman gaafatu ana na gaafataniiru eeyyen hin jedheeni innaa waan akkasiitu jira. Laaptooppii immoo qabattanii galuu hin dandeessu. Ani garuu laaptooppii tokkuman qabadhee galee isin immoo laaptooppiin tokko laaptooppii tokkuma garuu ani lamallee hin beeku tokko qabattanii galuu hin dandeessu. Laaptooppii immoo bilbillis akkasumadha. Birriin immoo amma barbaadan birrii namni sinirraa fudhatu hin jiru. Dirqama immoo miti aeropilaanii namni amma maatiin keessan iddoo xiyyaaraatti sin eegu taanaan jechuudha. Dirqama miti jechuudha. Birrii achi keessatti yoo hin zarazariina mana iddoo ayyarii keessatti yoo jijjiiruu baattan maatiin isin eega taanaan maatiin keessan birrii ofuma harka waan qabu zarazaree waan ittiin taaksii adda addaa waan tokko yaabbattan isinii fidaa dhufa jechuudha. Yoommoo dirqamtan immoo maatiin keessan baadiyyaarra jiru fagoodha qarshiin harkaan jiru ta'e immoo isaan iyyuu sin gaafatu jechuudha. Ayyarii iddoo yeroo shaanxaa eeggattan dhaabbattanii birrii zarazarachuu hin barbaaddu jedhanii sin gaafatu jechuudha. Nigdi baankiin achi keessa jira kan mootummaa achuma seentanii jijjiirachuu dandeessu jechuudhaan. Inni ammasumaan dhaamsin isiniif dhaamu warroonni meeshaa ergachuu barbaadan yoo jiraattan viidiyoo kana irratti illee osoon kabiraa hojjedhee bareedduudha garuu yoo viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffattan hin dhageessu jechuudha. Yoommoo dhaggeeffattan immoo warroonni meeshaa ergachuu barbaadan maqaa namaatiin jechuudha amanamummaadhaan namni sun baasee meeshaa keessan isiniif as rakkaba
qarshii iddoo wanni itti kaffaltan sana qarshii riippoortii keessatti kaffaltan sana gatii maalii kaffaltan sana isin gatii achi keessa jiru waa tokkoon kaffalattu gatii qaraxaa immoo nama sanatu fuudhu gatii qaraxaa immoo nama sana faana waliigalteedhaan xiqqoo gatii akka qinnaashii isiniif godhaniitu meeshaa isinii baasu jechuudhaan warroonni waan akkasii barbaaddanis immoo bilbila koo isiniifan kaa'aa na dubbisaa jechuudha. Viidiyoo koo amma dhumatti dhaggeeffadhaa ergaa guddoo qabdi. Isinin jedhaa qarshii amma barbaadan fudhattanii galuu hin dandeessu, silkii amma barbaadan fudhattanii galuu hin dandeessu, laaptooppii qabattanii galuu hin dandeessu. Oma tokko rakkoo hin qabun isinin jedhaa hordoftoota kiyyaa like share godhaa hunda waliin gaa warri immoo koomentii barreessitanii na jajjabeessaa jirtan koomiyyoo jiraate koomentii barreessaa. Isinin jedhaa gaaffii barbaadan immoo na gaafadhaa irratti viidiyoo isiniifan hojjedhaa. Bye bye isinin jaalladhaa isinan kabajaa. Ciao hordoftoota koo.